Minuma fuuna waaqi. Fuudhi dhugaa. Waaqi sin jaa numa fuuna. Fuudhuu qabdu. Ati heerumuu feetaa? Heerumuu qajibbuu jiraare. Viidiyoon har'aa Maskii Mangee Muleer Qamar Yuusuf Geetaachoo Hayilamaariyaam viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti haasawaa ta'ee jiru isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoo hedduu namatti toluu fi nama bashannansiisuu hanga dhumaatitti daawwadhaa. Laayikii godhuu hin dagatinaa. Laayikiin baay'ee na fayyada, isiniif salphaadha. Yeroo tokko tuquudhaan laayikii godhaa. Namoonni maatii YouTube chaanaalii kanaa hin ta'anis subscribe godhuudhaan maatii YouTube chaanaalii kootii ta'aa. Gara viidiyootti. Akkanatti taphatu kun Muleerii fi Maskii. Fudhika kennaan Muleer irraa Maskii Mangeetiif ergame kana fakkaataa. Sometimes. Mikiyaase akatarallo. Beyesus sim. Allah rabbikiya. What? Lubbuu jedha barreeffamichi. Who did this? What? Beyya. Mano. Kanu. Bimma toladi. Rabsma. Allah. What? Baay'ee ajaa'ibsiisee ni jira. Muller East West. Lubbuko. Annanneen ittuudha. Maaltuudha lamarasa jaalalti kee bochiftuudha. Laphee tona haasa. Namoonni TikTokii kana dhuftanii jechuudha. Tidaariin kabbaadiidha, tidaariin mana hidhaatiin fuudhinaan heerumna itti nu gorsitanii. Jalqabarratti gorsa keessanii fi hedduu galatooma. Garuu maal nu dhibenu? Nuyi numa fuuna waaqi. Waaqi sin jaa numa fuuna. Sababni isaa kan tidaarii kabbaadii isinitti godhee, kan tidaarii mana hidhaa isinitti godhee, kan akkasiin hafuuran fudhanne godhe haadha manaa keessan yookaan abbaa manaa keessan. Maal nu laallatan nuyi haadha manaa keessan hin fuunu. Kan ni fuunu kan keenya kan kabbaadii isinitti godhe haadha manaa keessan amma taa'etti siitu tidaarii kabbaadii natti godhee mana hidhaa natti godhe jedhi dhaqeetti duti Bro maal nu laallatani kan tidaarii isaa ammoo kan guyyaa fuudhe isaatii waggaan kabajachaa ammoo waggaa 50tti deemu kan guyyaatti gammadee jiraatu kan guyyaatti haadha manaa isaa wajjin kolfee wal dhungachaa taphachaa poosti godhuuf TikTokii kanarra guuteera bro kan isaanii maal jedhama shi kan tidaariin mana hidhaa ergate kanaafuu dhiifaman fuunanii. Ati heerumuu feetaa? Heerumuu qajibbuu jiraare. Sagalmoo? Sagaleen tokkuma. Sagaleen heerumu tokkumaan heeruma. Tokkichuma san sagaleen rabbina bareechu jeetiin. Dhalaan hin jibbumoo dhalaa goflola ni jiraame. Dhalaa boosawa. Qamar Yuusuf haala ajaa'ibaa kanaan taphata. Tapha bareedaa fi baay'ee namatti tolu. Lubbu Yoosii dhaabde. Akkuma daa'ima ati dura duute ani sorarkawa hamilinna charte gammattee buutaanti lubbu Yoosii garte akkuma waanaati qoricha gootaati.
Meke gerarure gerasa gukagara faru matamara tutuka tukenimne. Oh, il jenna na sham jenna galli rafar tole. Ayo, drama kulle. Katlo ini memang yang lekat. Katlo deni yoda kan polisi toda siadin baru. Iya sedeka, siadereka. Iya zelule, siadin ture. Bofti gamuji, sinadu yusa. Ogun siadu, Irbatan busuka, kesamnani. Emi mambusaka sefu garag balageshe balado. Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun Dr. Naafiyaa Geetudha. Yeroo darbee waa'ee cabuu qaama saalaa dhiiraa barreesseen ture jechuudha. Mee qaamni saalaa dhiiraa akkamitti caba mallattoo akkamii agarsiisa kan jedhu bifa viidiyoodhaan isiniif dhiyeessuun barbaada. Akkuma beekamu qaama saalaa dhiiraa keessa istiraakchariiwwan garaagaraa jiru. Kanneen keessaa tokko maashaawwan bifa siliindarii walirra nammanii jiran kanneen karpas sponjii seemende karpas kaabornoosam kan jedhu ni argamu jechuudha. Egaa kanneen keessa ispeesiin ni jiru. Ispeesiiwwan kana keessa immoo ujummoowwan dhiiga raabsaniif deebisan keessatti argamu jechuudha. Kanaaf qaamni saalaa dhiiraa tokko yeroo kan ka'u ujummoowwan dhiigaa kun yommuu isaan dhiigaan guutamanitti ka'a jechuudha yookiin immoo ni dhaabbata jechuudha. Qaamni saalaa dhiiraas kan cabu battala kanatti yeroo qaamni saalaa dhiiraa ka'ee dhaabbatutti jechuudha. Mee wantoonni qaama saalaa dhiiraa cabsan maal fa'i kan jedhuu fi jalqaba irratti kanneen cabsan keessaa tokko yeroo walqunnamtii saalaatti kan cabudha. Kana jechuun haati manaa irra baatee abbaan manaa jala taa'ee jechuudha. Shamarreen tokko yommuu irra baatutti humnaan agreesiivili yeroo sanatti humnaa yoo gootu cabuu danda'a. Kana jechuun dubartii yommuu irra baatu hundumtuu ni cabsiti jechaan jiru jechuudha. Inni kan biraa asidentaalii fakkeenyaaf hamma dhiirri tokko qaamni saalaa isaa ka'ee yoo siree gangalatu yookiin kufuu danda'a yookiin wanta biraatti bu'uu danda'a. Asidentaalii ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo kana cabuu danda'a. Balaan garaagaraa yookiin immoo wantoota garaagaraan dhaabuu danda'a qaamni saalaa isaa yommuu ka'ee jirutti yookiin yommuu dhaabbate jirutti yommuu dhaamu jechuudha. Inni kan biraan immoo aggressive masturbation kan jennu yookiin dhiirri tokko yommuu fedhii ofiin of gammachuu humnaan yeroo fayyadamutti illee cabuu danda'a jechuudha. Mallattoon isaa maali kan jedhu mallattoon agarsiisu jalqaba dhukkubbiin hamaa itti dhaga'ama qaamni saalaa isaa ka'ee kan ture ni kufa. Inni kan biraan immoo sagalee popping sound kan jennu akka sagalee shomboqqoo dhageessisa kan jedhutti ni kennu akkasitti ni ka'e. Kan biraan immoo bifti isaallee ni jijjiirama gurraacha jechuudha dhiigaa waan guutamuuf yookiin immoo dhiigna waan dhiiguuf immoo dhiigaa sun waan dhiiguufi kan biraallee bifti isaallee diformiti yookiin immoo sheeppiin isaallee ni jijjiirama jechuudha. Kanaaf yaaliin isaa maal kan jedhuuf yaaliin isaa yaalii baqaqsanii yaaluudhaan kan yaalamu jechuudha. Gabaabadhumatti waa'een isaa kana fakkaata jechuudha. Fayyadamina. Viidiyoo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneenitti akka bashannantanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Keessattuu viidiyoo dhumaa kanarra barnoota hedduu arganneerra jedhee yaada. Viidiyoo Dr. Naafiyaa Geetuu nu barsiise kanarraa barnoota hedduu arganneerra. Namoonni yaada garaagaraa qabdan koomentii irratti naa barreessaa. Namni hanga ammaatitti ilaaltanii laayikiin godhin laayikii godhaa. Namoonni maatii YouTube chaanaalii kootiin ta'anis maatii YouTube chaanaalii kootii ta'a. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.